Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa. Fulbaanaa guyyaa tokko. Gargaarsa Waaqayyoo tumsa taasifachuudhaan kennaa isaa tolaadhaan hiikaan isaa kan walitti sassaabame yookiin qabame jechuu kan ta'e kitaaba sinkisaaraa kana dubbisuu ni eegalla. Kunis abboonni keenya kabajamoon, barsiisonni mana kiristaanaa, episkooposonni, atriibii fi maaliigii, kabajamaan abbaa Mikaa'el isaan biyya Buruulis, kabajamoon abbaa Yohaannis akkasumas amantaan isaanii kan qajeelee abboonni kabajamoo kan biroon qabsoora qulqullootaa, wareegamtootaa, tolootaa, raajotaa, duuka bu'ootaa, hangafoota phaaphaasota, episkooposota, monoksoota hundumaa, abboota kawwaalaa yookiin gadaamii keessa jiraatan, geessisa yookiin dirsaana, hangafoota ergamootaa irraa kan walitti qabamanii fi kan qindeessan Waaqa kan deessee kabajamtuu gifti keenya Dubroo Maariyaam ajaa'ibootaa fi raajiiwwan isheen hojjette kabajamaa kan ta'e yaaddannoo ayyaanota fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos baroota heddummaatti seensa fulbaanaatti eegalee hanga dhuma waggaatti yeroo hundumaa amantoonni akka dubbisanii fi akka ittiin dhaga'aniifidha. Kitaaba kanas walitti qabamanii kan qindeessan bara qulqullooftuu taate bara wareegamtootaa bara 1300ttidha. Kadhannaa fi suuqni abboota keenya eebbifamoo kana bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Baatii eebbifamaa ji'ni fulbaanaa mataa ji'oota baroota Misirii fi Itoophiyaati. Saatiin guyyichaa saatii halkanii wajjin kan wal qixxaate saatii 12dha. Kana booda hirrataa adeema. Ammas qulqullummaan gonkaatiin ayyaana guddaa godhannee kabajuu qabna. Guyyattiin kun guyyoota kan biroo irraa adda taate kan eebbifamtedhaati. Hojiilee hamoota irraa fo'amnee hojiilee Waaqayyoon itti gammadu, hojiilee gaggaarii haarawaa ta'an haa hojjennu. Duuka bu'aan Phaawulos kunoo hojiiwwan darban sun darbanii hundumtuu Kiristoosiin haarawaa ta'ane. Innis Waaqayyo biratti akkasumas kan mul'atee fi kan hubatame ta'e. Kunis karaa Kiristoosiin dhiifamaa fi arjummaa isaatiin mucummaa nuuf kenne akkuma jedhe. Isaayyaasis akkas jedhe, jireenya kootiin kan jiraatu anaan kan waloome jireenyi koo Hafuura Qulqulluu waa'ee isaatiif hiyyeessota namoota laphee isaanii irraa gaddan gammachiisuudhaaf, namoota booji'amaniifis bilisummaa akka barsiisuuf, warri qaroo dhabeeyyiinis akka arganiif barri Waaqayyoon murteessee fi bara filatamte akkan jedhuuf, guyyaa hojiin hammeenyattiin hojjetamtus guyyaa gaarii akkan isheedhaaf jedhuuf, namoota gaddanis akka gammachiisuuf na erge jedhe. Raajiin Daawitis lammaffaan akkas jedhe, midhaan bara araaraa keettis ni eebbifamta. Lafti onaanis eebba kee irraa coba ni quufu jedhees ni argatu jedhe. Jiidhas ni argatu jedhe. Guyyuma kana Iyyoob bishaan dhiyaatuudhaan dhiqachuun dhibee hundumaa irraa ni fayye. Kunis namootaaf barmaatilee isaanii ta'ee waggaan naanna'ee yeroo dhufutti yeroo bishaan yaa'u guututti bishaan haarawaadhaan ni cuubbamu. Bishaanichaanis ni eebbifamu. Eebbi Iyyoob nama qajeelaa bara baraan nurra haa bulu. Lammaffaas guyyuma kanatti duuka bu'oota 12 keessaa tokko kan ta'e Bartalemiyoos ragaa ba'ee ni boqote. Kanaafis duuka bu'aan kunis deemee akka barsiisuuf biyya Eliwaayii jedhamu carraan ba'eefi innis Phexrosii wajjiniin ni deeme. Ulfaataa kan ta'e maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin barsiisaan raajii fi ajaa'iboota onnee namoota kana naasisan fuuldura isaaniitti erga raawwatanii boodas gara Waaqayyoon beekuutti isaan deebisanii. Qulqulluun Phexrosis akka hojjetetti isa gurgure. Kana boodas gara magaalaa sanaa keessa seenee barsiisuudhaan
dhaaf sababeeffatee qondaala abbaa qabeenyaa ta'e tokkoofis nama biqiltuu wayinii keessa tajaajilu ta'e raajiiwwan ajaa'ibsiisoo raawwachuudhaanis dameewwan wayinii muraman harka hojjettoota irraa osoo jiranii firii godhatanii mucaan bulchaa biyya sanaa yommuu du'ettis Bartalemiyoos ni kaase. Namoonni biyya sanaa martuu ni amananii gara Waaqayyoon baruuttis ni deebi'anii. Kana boodas kabajamaa kan ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'aan Bartalemiyoos gara biyya Baarabaar jedhamu deemee akka barsiisuuf ni ajaje. Akkasumas duuka bu'aan Indriyaasis duuka bu'aa kana wajjiniin erge. Namoonni biyya sanaa garuu baay'ee hamoota waan ta'aniif fuuldura isaaniitti raajii ajaa'iboota yoo isaaniif godhanillee isaaniin hin simanne. Gooftaan keenya biyya nama nyaatan irraa bineensa saree fakkaatu tokko akka isaaniif ajajamuuf waan isaan jedhan hundumaaf akka ajaja isaanii irraas akka hin dabarreef ajaje. Duuka bu'oonnis gara biyyattii sanaatti yeroo lammaffaaf fudhatanii seenanii. Namoonni biyya sanaas duuka bu'oota akka nyaataniif bineensota nama butatan itti gadhiisanii. Yeroo sanas bineensa saree fakkaatu sun bineensota irratti waa'ee buutee isaan hin nyaate. Bineensa saree fakkaatu sanas sodaachuu irraan kan ka'e namoota kunneen keessaa naasuudhaan kan du'an baay'eedha. Namoonni biyya sanaa hundumtuu kabajamaa kan ta'e Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin ni amananii. Miila duuka bu'ootaa jalattis ni sagadanii. Kan isaan jedhan hundumaas raawwachuufis ajajamoo ta'anii duuka bu'oonnis mana kiristaanaa hundeessanii luboota muudanii Waaqayyoon galateeffataa isaan biraa ni deemanii. Duuka bu'aan Bartalemiyoosis gara biyyoota galaana qarqara kan namoonni Waaqayyoon hin beekne keessa jiraatanii deemee kabajamaa kan ta'e maqaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti lallabe. Fuuldura isaaniittis raajii ni hojjete. Hundumtuu amantaa ishee sirrii Gooftaa keenyaan hordofuuttis ni amananii. Duuka bu'aan Bartalemiyoosis namoonni ejjarraa fagaatanii qulqulloota akka ta'aniif namoota kan ajajus ni ta'e. Mootii Agriiphaanis waa'ee isaa yommuu dhaga'utti duuka bu'aa kabajamaa Bartalemiyoos irratti baay'ee ni dheekkame. Qalqalloo keessa buusanii cirrachitti guutanii galaana keessatti akka gatanis ni ajaje. Akkasumas irratti ni raawwatanii. Dhugaa ba'umsaa fi qabsoora isaas guyyaa kana ni raawwate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa abbaa keenya duuka bu'aa Bartalemiyoosiin nu haa fayyisu. Eebbisaas bara baraan nu wajjiniin haa ta'u. Amiin. Guyyuma kana dabalataan hangafni Phaaphaasii biyya Guudiit Iskindiriyaa abbaa Meeliyoos ni boqote. Innis abbaa keenya Maarqoos irraa duuka bu'aa fi abbaa wangeelaatiif sadaffaadha. Abbaan kunis mootiin Roomee Asaabiyaasiyaanos moo'ee waggaa 15ffaatti muudame. Kunis kabajamaa kan ta'e Gooftaa keenya ol ba'ee waggaa 40ffaattidha. Ulfinni isaaf haa ta'uuti. Tuuta hoolota Kiristoosiin haala gaariidhaan eegee muddama isaatiinis waggaa 12 jiraate. Waaqayyoonis tajaajilee nagaa jaalalaaf tokkummaadhaan ni boqote. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Amiin. Guyyuma kanatti dabalataan nama Qooliizim kan ta'e qajeelaa kan ta'e abbaa Milkiin ni boqote. Warra nama qajeelaa kana biyya Qooliizim keessatti qomoo gurguddoota. Isheenis kutaa bulchiinsa Misir gara oliitti. Isaanis meetii fi warqeedhaan kan badhaadhanidha. Hiyyeessotaa fi rakkattootaaf kan kennanii fi Waaqayyoonis baay'ee kan jaallatanidha. Haa ta'u malee dhala kan hin qabne ture. Guyyaa tokkos ijoollee barsiisaa isaanii irraa baratan arganii harka isaaniittis gabateewwan gurraacha qabanii turanii. Gabateewwan sana keessaas barreeffama akkas jedhutu jira. Nutis ijoollee Waaqayyoon jiraataa akka taanuuf osoo lubbuun jiranii kan nu barsiisan abboota keenya yaaddadhu. Yaa Gooftaa, lubbuu isaanis qulqulloota tolootaa fi wareegamtoota wajjin boqochiisi. Abbaa Milkiis afaan ijoollota keessaa jecha kana yeroo dhaga'etti addunyaa kana irraa ergan deeme booda ana nama dhala hin qabne eenyutu na yaaddata anaaf wayyoo jechuudhaan baay'ee ni gadde. Kana boodas xoomaa fi kadhannaadhaan kennaas kennuudhaan haadha manaa isaa wajjiniin kadhannaa qabate.
kabajamaa kan ta'e Waaqayyoon kadhannaa isaa dhaga'ee yeroo tokkotti dhiiraa fi dubara ijoollee lama ni kenneefi. Isaanittis baay'ee ni gammadanii gara kiristaanummaattis yeroo isaan galchanittis mucaa isaa dhiiraa Milkii jedhaniini, obboleettii isaa Sifaanaa jedhaniini. Hiikaan ishees gugee jechuudha. Haala gaariidhaan isaan guddisanii yeroo Milkiin waggaa 7 ta'u abbaan isaa fudhatee barsiisaadhaaf kenne. Kitaabolee waadaa duraa yookiin kakuu moofaa fi waadaa haaraa yookiin kakuu haaraa hunda ni barate. Hafuura qulqulluunis isa irra bulee halkanis guyyaas yeroo hundumaa kitaabolee dubbisaa malee daa'imman wajjiniin hin taphatu hin kolfus ture. Umuriin isaa yeroo waggaa 19 ta'utti warri isaa waamanii haadha warraa fuudhee yaaddannoo isaaniif akka ta'u waa'ee gaa'ila isaa isatti dubbatanii. Innis kan hin jaalanne haa ta'u malee tooftaadhaan tole jedhee keessan fudhadhee waan isin ajajjan hundumaa nan raawwadha jedheeni. Innis garuu biyya lafaa jalaa miliqee ba'uudhaaf yaada. Kana boodas abbaa isaatiin, yaa abbaa koo, ijoollee na wajjiniin baratan hiriyyoota kootiifis laaqana isaaniif gochuun barbaada jedheeni. Laaqanas hiriyyoota isaatiif akka qopheessuufi abbaan isaa warqee dinaara 1,000 kenneefi. Dabalees hojii isa barbaachisu akka isa tajaajilaniif hojjettoota dhiiraaf dubaraa ni ajajeefi. Kana boodas farda irra taa'ee abbaa isaa dura bu'e. Hojjettootaanis akkas jedhe, warqee dinaara 100 fudhaatii ariitiidhaan laaqana naaf qopheessaa. Ijoollee hiriyyoota koo immoo ana kophaa koo deemeen isaan waama jedheeni. Firoonni isaas dhagahanii deebi'anii. Innis kophaa isaa deemee warqee sana gara hiyyeessotaatti ni facaase. Farda isaas hiyyeessa tokkoof ni kenne. Uffata uffatee jirus irraan kan hafe homaa tokkollee hin hambifanne. Inni dhufuu turraanis barbaacha ka'anii, haa ta'u malee isa hin argine. Bo'aas ni deebi'anii abbaa fi haadha isaattis ni himanii. Isaanis boo'icha hadhaawaa ni boo'anii. Baay'ina boo'icha isaarraan kan ka'e iji haadha isaa ni jaame, du'aafis ishee ni geessise. Abbaan Milkii kun garuu gara kawwaala Xuur jedhamtu deeme. Isheenis kawwaala obboleessa haadha isaa abbaa Awwigiin kan jedhamtu. Abbaa Awwigiin kunis hojii gaarii baay'ee kan hojjetu nama qajeelaadha. Isa jalattis kan filataman monoksoota 72tu jiru. Abbaan Milkiis miilla isaa jalatti sagade. Gaaddisa kee jala akkan jiraadhuuf uffata monoksummaa keessa akkanatti uwwiftuun barbaada jedheeni. Abbaan Awwigiinis biyya kam irraa dhufte jedhee gaafate. Abbaan Milkiis biyya isaa Qolizimii fi abbaa Awwigiiniifis mucaa obboleettii isaa yookiin eessuma isaa akka ta'u itti hime. Baay'ee gammadesi. Waggaa 3 tursiisee kana boodas uffata monoksummaatti uwwise. Oduun isaa biyya Faaris hundumaatti hanga dhaga'amutti jabinaa fi qabsuuras ni baay'ise. Waaqayyos kennaa fayyisuu kenneefi jinota nama irraa baasee ni ari'as ture. Gaaf tokkos utuu faarfannaa Daawit dubbisaa kophaa isaa deemu bakka boolli cimaan jiru tokko ga'e. Cina isaas muka balastu jira. Tiksitoonni baay'eenis bakka sanatti boo'u ture. Abbaan Milkiis maaltu isin boosisa jedheeni. Tiksitoonnis akkas jedhanii deebisanii fi ilmi bulchaa biyya kanaa wajjiniin firii waynii otoo nyaatuu jawwee guddaan ba'ee mucicha liqimsee gara boollaatti deebi'e jedhaniini. Tiksitoonnis otoo itti himaa jiranii abbaan mucichaa uffata isaa tarsaasee fuula isaa of rukutaa namoota baay'ee wajjiniin dhufe. Qulqulluu Milkiinis mucichaaf ni kadhate. Mucaa koo Waaqayyotti amani malee hin sodaatin, hojii ajaa'ibaa gooftummaa isaas ni argita jedheeni. Yeroo sanattis fuula isaa gara bahaatti deebisee kadhannaa dheeraas ni kadhate. Yeroo kadhannaa isaa xumurettis jawwicha waamee, ulfinni isaaf haa ta'uutii maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin mucicha akka tufuuf ajaje. Dhukkubbiin osoo itti hin dhagahamin, osoo hin miidhamin battalumattis ni tufe. Seexanni bineensicha irra bulee jirus akkas jedhee iyyee, nama Qolizim Milkiisiif jedhee ani eessa deemu jedhee akka aaraas ni faffaca'e.
Abbaan mucichaas hojii ajaa'ibaa kana mucaan isaas akka fayye yeroo argetti baay'ee ni gammade. Qulqulluu abbaa milkiifis warqee fi meetii baay'ee fideefi abbaan milkiis fudhachuun naaf hin ta'u, garuu hojii qajeelaatiin akka tokko taanuuf kawwaala haa ijaarru jedhee bulchaan biyyichaas abbaa mucichaas ni gammade. Mana monoksoota 300 ijaare, dallaa isaas gamoodhaan ni cufe, balbala isaas sibiila irraa tolche. Mana kiristaanaa otoo ijaaranii dhagaa mataa goolee qajeelchuuf taatu kan namoonni 300 sochoosuu hin dandeenye argatanii. Kadhannaa nama qajeelaa abbaa milkiitiinis ofii isheetiin kaatee akka isaan barbaadan taatee hojjetamte. Kana boodas kawwaala sanatti namoonni 300 walitti qabamanii monoksoota filataman ta'anii oduun qulqulluu abbaa milkiis biyya hundumaatti dhagahame. Namoota dhibee garaagaraa qaban, hafuurota hamoota kan qabaniifis gara isaatti fidanii hundumtuus kadhannaa isaatiin ni fayyus ture. Kadhannaa fi araarsummaan nama qajeelaa kanaatiin namoonni Faarisii fi Room eeggamanii jiraatanii. Kana booda abbaan milkiin holqa keessa galee karra holqichaas ni cufe. Karra isaattis hamma dhuma umurii kootti holqa kana keessaa hin ba'u jedhee waadaa galee. Diina hojii gaarii kan ta'e seexannis akkas jedhee itti dhaadate, na eegi, ani bakka jireenya kee kana keessaa si baasee waadaatti galtee nan diiga. Kanas jedhee deemee mucayyoon mootichaa Room irra bulee maraache. Isheenis iyyaa akkas jette, nama biyya Qoolizim milkirraan kan hafe kan na fayyisu hin jiru jette. Abbaan ishee mootichis dhaga'ee loltoota isaa keessaa namoota 400 ergee akkas jedhees isaan ni ajaje, bakka hundumaatti jabaadha. Abbaa milkii barbaadaatii gara kootti fida, anis gatii dadhabbii keessanii isiniif nan kenna. Kun hin ta'u taanaan garuu mataa keessan seefiidhaan akkan kutuuf kakadheera jedhe. Loltoonni ergamanis dhiphina guddaa keessa darbanii barbaadanii argatanii eebbifamuu abbaa milkiitti mucayyoo mootichaa jiiniin akka irra bulee fi waan isheen jette dubbattus itti himani. Innis ani jaarsadha, gara Room deemuu hin danda'u jedheeni. Isaanis yaa abbaa keenya ati nu wajjiniin hin deemtu taanaan mootichi seefiidhaan muree akka nu ajjeesu nutti himeera jedhaniini. Dhaga'ees baay'ee gadde, akkasis jedheeni, ijoollee koo deema, seensa magaalaa Room irratti wal geenya jedheeni. Jecha isaas dhaga'aniis ni deemani. Dhuguma waggichatti seensa magaalaa Roomee ga'u isaan hafuura qulqulluudhaan bare. Waaqayyoonis ni kadhate. Yeroo sanattis duumessi baattee seensa magaalaa Roomitti geesse. Ergamootni mootichaa yeroo argan baay'ee ni gammadani. Mootichattis dhufaatii kabajamoo abbaa milkii himani. Innis baay'ee kabajaan simatee gara godoo isaatti ol galchee waa'ee dhukkuba mucayyoottis itti hime. Qulqulluun abbaa milkiis fidaa jedhee ajaje. Yeroo fidanittis jiinichi kuffisee duuteetti jedhanii hanga shakkanitti hoomocha afaan ishee keessaas ni yaase. Yeroo sanatti abbaan milkiin ka'ee kadhate, fuula ishee irrattis bishaan facaase, zayitas ni dibe. Seexannis ishee irraa akka ba'uuf ulfinne isaaf haa ta'uuti maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiitiin ni ajaje. Yeroo sanattis fakkeenya hojjetaa gurraachaatiinis ishee irraa ba'e. Qulqulluun abbaa milkii seexana dhoksaadhaan qabee mana keessatti itti cufe. Achittis ni hidhee. Mootichis hojii ajaa'ibaa kana argee miilla isaa jalatti ni sagade. Kawwaalichaafis waan barbaachisuuf akka ta'u warqee fi meetii baay'ee fideefi innis fudhachuu ni dide. Mootichis yaa abbaa koo as taa'i, anis kawwaala nan ijaara jedheeni. Abbaan milkiinis ijoollee koo dhiisuu hin danda'u jedheeni. Garuu dhukkubsattoota fayyisaa magaalaa Roomee keessa guyyoota muraasa taa'e. Gara biyya isaattis deebuuf yeroo inni ka'e dhufuttis mootichi qondaaltota isaa wajjin isa gaggeessuudhaaf ni ka'e. Dallaa mootichaa karra alattis fardeen mootichaa kan itti dhugan gabatee dhagaa guddicha kan urame abbaa milkiin ni arge.
Mootichaanis gabatee kana dhagaa guddaa urame kana tajaajila kawwaalaatiifis nan barbaadaatii naaf kenni jedheeni. Mootichis namoonni 14 ol kaasuu kan hin dandeenye akkamitti kawwaalichaan biraan ni gaha? Namoonni achiin siif ga'u yoo jiraatan ani siif kenneera jedheeni. Yeroo sanattis qulqulluun abbaan milkiin seexana bakka hidhee irraa fidee dhagaa urame yookiin gabatee sana morma isaatti hidhe. Gabatichas baatee osoo mul'atu akka inni fuuldura isaa deemu ajaje. Seexannis gabateewwan kana dhagaa urames baatee fuuldura isaa deemuu jalqabe. Mootichii fi uummanni walitti qabamanii arganii baay'ee ajaa'ibsiifatanii warra isa sodaatanii fi warra isa waaqessaniif kennaa hamma kanaa kan kennu Waaqa galateeffatanii. Kabajamoo abbaa milkiinis dhagaawwan kana seexana baachisee kawwaala isaa biraan ga'e. Balbala kawwaalichaa bira akka ga'uuf ajaje. Hangarraattis achi ni jira. Seexanni sunis lammaffaa dhufee akka isaan qorreef holqa kattaa keessatti itti cufe. Mallattoo fannootiinis hanga bara baraatti ni saamse. Abbaan milkiis erga monoksee ta'ee waggaa 45 yommuu ta'utti jechi akkas jedhu samii irraa gara isaanii dhufe. Kunoo guyyaan ati itti boqottu dhiyaateera. Guyyaa 3 caala hin hafne. Gara gammachuu bara baraatti ni deemta jedheeni. Yeroo sanattis ijoollee isaa hundumaa waame. Dogongora seexana fidu irraa fagaatanii akka of eeganiif sodaadhaan Waaqayyoon akka tajaajilaniif ni ajaje. Guyyaa 3 boodas abboonni qulqulloonni monoksoonni abbaa Inxoos, abbaa Maqaars, abbaa Sinoodaan, abbaa Bisooy, abbaa Phaakuumis gara isaa dhufanii akkas jedhaniini, obboleessa keenya gara keenyatti kottu, nu wajjiniin bakka gammachuun jiru mootummaa Waaqayyootti gammadi jedhaniini. Yeroo akkas jedhaniinitti lubbuun isaa foon isaa irraa adda baate. Ergamoonnis biyya lafaa keessatti gaarummaa baay'ee fi qabsuudhaan kan dadhabaa bara baraan ni jiraata. Jecha kabajamaa fi galataan gara samii Yerusaalemitti ol baasanii. Kana boodas Phaaphaasonni, Episkooposonni, luboonni hundumtuu walitti qabamanii kafananiini. Mana kiristaanaa keessattis awwaalanii awwaalcha isaa irraa isa ajaa'ibootaaf raajiiwwan gurguddoon lakkoofsa hin qabne ni mul'atanii. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, nunis kadhannaa nama qajeelaa kanaatiin nu haa fayyisu hanga bara baraatti amiin. Guyyaan kun ergamoota hangafoota salgan keessaa tokko kan ta'e guyyaa yaaddannoo ayyaana kabajamaa ergamaa Raagu'eeliiti. Innis abidda boba'aa fi bishaan badiisaatiin dhumuu cubbamoota Heenookiin kan hubachiisedha. Araarsummaan ergamaa ifaa kanaa nu wajjin haa ta'u hanga bara baraatti amiin. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa abboota keenyaatiin akka nutti araaramuuf nullee yaa abbaa keenya yoo jennee haa kadhannu. Yaa abbaa keenya woy samiirraa kan jiraattu, maqaan kee haa galatoomu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Suura keenya irraaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akkuma dhiisnuuf qorumsaatti nun galchini. Hamaa irraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubroodha, foon keetiinis dubroodha. Yaada Waaqayyo samu'aa nagaan siif haa ta'u. Ati dubartoota keessaa adda taate kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha. Surraan kan guutamte yaa qulqulleetti gammadi. Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf hanga bara baraatti amiin. Kennaan Waaqayyo Abbaa, arjummaan Waaqayyo Ilma, tokkummaan Hafuura Qulqulluu, eebbi giiftii keenya, jaalalli qulqullootaaf ergamoota, kan duukaa bu'ootaaf wareegamtoota nu wajjiniin haa ta'u hanga bara baraatti amiin.